Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Alaamanni sa'a namni keessan nagayaa. Iyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barame har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaannee irraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas hojii misoomaa eegalame itti fufsiisnuu jetti. Waqtiin kun Itoophiyaanota biratti waqtii hedduu barbaachisaa fi murteessaadha. Akkuma beekamu yeroon kun yeroo qonnaan bulaan biyya keenyaa itti kufee ka'u misooma egereef cimee hojjetu keessumaayyuu biyya keenya kadhaa qamadii jalaa baasuuf yeroo itti tattaafatudha. Qonnaan bulaa keenyaaf immoo ga'ee mootummaa jijjiiramaa hedduu guddaadha. Akkuma beekamu armaan dura qonnaan bultoonni keenya hubannoo guddaa waan hin qabneef jireenya harkaa gara afaanii jiraachaa keessa darbuun eeggattummaa hamaa jala ture. Amma garuu erga Dr. Abiyyi gara aangootti dhufee as misoomni biyya keenyaa dachaan akka dabalee fi qonnaan bultoonni Itoophiyaa tiraaktera fayyadamanii akka qotaa jiran addunyaan balballoomsaa jirti. Xiyyeeffannoon mootummaa jijjiiramaa kuni qamadii oomishuu qofaa irratti osoo hin taane haala jijjiirama qilleensa addunyaa darbees akka Afrikaatti ittuma aansuun akka biyya keenyaatti hongee hamaa jiru sirreessuuf kan biqiltuu miiliyoonaan lakkaawwamu dhaabaa jirudha. Biqiltuu dhaabamee biyyi keenya Itoophiyaan jijjiirama guddaa argachuu dandeessi. Innis rooba waqtii gannaa qofaa eegurraa bilisa nu baasa. Yoo bosonni jiraate roobni ni rooba. Yoo roobni roobe qonnaan bulaan keenya yeroo hundumaa osoo waqtii gannaa hin eegin oomisha isaa oomishachuu danda'a. Yeroo kanatti Itoophiyaan kadhaan beekamtu rakkattummaa irraa gara deeggaraatti jijjiiramti. Jaalannus jibbinus kuni kaayyoo muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyiiti. Kaayyoon isaa ammoo galma ga'aa akka jiru addunyaan ragaa baati. Turtii waggoottan arfan kanaa keessatti xiyyeeffannoon inni misoomaaf kennee hojjechaa jiru xiyyeeffannoo addaati. Haa ta'u malee gareen finxaaleyyii gamaa gamasii Dr. Abiyyi dadhabsiisuuf gaarri isaan hin dhiibne dhagaan isaan hin buqqifne hin jiru. Misooma eegalame gufachiisuuf Dr. Abiyyi irratti duula maqballeessii gaggeessaa jiru. Isuma kanaan wal qabatee duguggaa sanyii abaa'oo shanee fi adda bilisa baasaa uummata Gambeellaatiin gidduu kana naannoo lixaatti raawwateen duulli finxaaleyyii fi harcaatuun nafxanyaa gidduu kana muummicha ministeeraa keenya irratti raawwachaa jirtu fudhatama hin qabu. Sababiin isaas shororkeessitoonnii fi hattoonni biyya kamuu keessatti rakkoowwan adda addaa ni uumu. Biyya keenya keessatti qofaa miti. Haa ta'utii gareen hattootaa fi gareen nama nyaataa kuni gochaan isaan duguggaa sanyii dhala namaa irratti raawwatan kuni kan balaaleffatamuu fi kan tarkaanfii seeraa irratti fudhatamudha. Mootummaanis dhimma kana akka laayyootti ilaalaa hin jiru. Kallattii adda addaan raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasuun olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Shanee fi shororkeessitoota naannoo Gambeellaa yakka kana raawwatan irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachaa finxaaleyyii kanneen yeroo itti qulqulleessaa jirutti warri guddinaa fi jijjiirama uummata Oromoo hin feene halkanii fi guyyaa gammachuu keenya gaddatti jijjiiruuf humna qabanii fi hin qabne fayyadamanii duula miidiyaa cimaa nurratti gaggeessaa jiru. Yaa uummata keenya kabajamoo warqiin harkaa qaban sibiila fakkaata akkuma jedhamu warreen guddina keenya hin feene Dr. Abiyyi fi hooggantoota keenya qaalii nu harkaa baasuuf hojjechaa jiru. Kanaaf immoo rakkina keessoo keenya akkuma jirutti keessa keenyatti furachuuf gaaddisa odaa jalatti mariin hiikama malee ala wal baasnee halagaaf of kennuu hin qabnu. Akka galtetti galtee shaggariin gale jetti akkuma jedhamu uummanni Oromoo aangoo kana akka itti dhufe bareechee beeka. Jaarraa tokkoo fi walakkaaf obsee eege. Ilmaa fi intala itti gabbaree dukkana keessa jiraachaa abdii godhatee as ga'e. Aangoon Oromoo harka jiru kuni nu harkaa baanaan carraan armaan booda aangootti dhufuu keenya salphaa miti. Sibiila irraa daanda'uun dhala namaa irraa dogoggorri hin dhabamu. Dr. Abiyyi tarii dogoggora qabaachuu mala. Sababiin isaas nama biyya bulchu haafuutii namni maatii mana tokkoo bulchu dogoggoree wal dhabaa oola waan ta'eef. Misooma eegalame itti fufsiisuuf biyyi keenya akka badhaatuuf Oromiyaan caama ilmaan isheen isheef ba'e akka ho'ifattuuf hooggantoota keenya jijjiiramaa cinaa dhaabbachuu qabna. Yakkamtoota maqaa Oromoon yakka hojjetan uummanni Oromoo akka saba biroo waliin hin jiraanneef adda qoqqoodaa jiran tarkaanfiin seeraa mootummaan fudhachaa jiru cinaa dhaabbannee jajjabeessuu qabna. Misooma eegalame itti fufsiisnu. Ashaaraa magariisaa keenya haa keenyu. Dr. Abiyyi waliin gara fuulduraatti haa imallu. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kuyyuu Miidiyaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jenna. Oolmaa gaarii.